Akka mooltan kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduu har'aaf qabannee dhihaanne isinitti muunqasifaana turaan ejersa wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti fiinxaaleeyyiin Amaara shamarran Oromoo kan dararaa jiran yoo ta'u, aana baatee keessatti hidhattoonni Affaar qotee bulaa loon tikfataa jiru irratti dhukaasa bananii jiraachuun dhaga'ame. Guutuun gabaasa kanaa akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Walloo keessatti humni addaa Amaara shamarran Oromoo hiraarsaa jiraachuun himame. Kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti fiinxaaleeyyiin Amaara maqaa seera kabachiisuu jedhuun godina Walloo keessatti baay'inaan buufame qotee bulaa Oromoo dararuu irra dabre shamarran Oromoo Walloo akkuma ammaan dura dararaa fi gudeeddii irratti raawwataa turan har'a dubartoota bakka hedduutti hiraarsaa jiraachuu maddi keenya madda nageenyaatti hime. Guyyaa dheengaddaa riqicha guddaa aana hartummaa fursee fi qalloo gidduutti argamu irratti humni shiftaa Amaara shamarran Oromoo jimaa yookaan caatii gurguratanii of jiraachisan reebicha irratti raawwatuu fi saamu maddeen keenya garasiirra odeeffannee jirra. Haaluma kanaan aana jilli dhummuuga magaala Makannaa keessatti dubartii Oromoo ammaan dura sababa lolaatiin mana gadi dhiifte magaala Sanbateetti galtee turte ishee qoraan fudhatuuf deemtu humni kun eessaa dhufte jechuun reebicha hamaa irraan ga'anii lafatti darbatanii akka biraa deeman isiniif gabaasnee jirra. Fiinxaaleeyyoonni Amaara kun akkuma ammaan dura gochisuu kanneessa qotee bulaa Oromoo fi shamarran Oromoo Walloo irratti raawwataa turan har'as gochuma sanitti kan fuula isaanii garagalfatan ta'uu namatti mul'isu jedhu maddi keenya garasii madda nageenyaatti hime. Akka maddi keenya godina Walloo keessa irra deddeebiin gabaasanuuf laataa jiru jedhutti humni addaa Amaara jedhamuun faannoon Amaara nurratti buufame kun aana baate keessatti shanee barbaanne jechuun baadiyyaa keessa deemanii kan qotee bulaa sodaachisaa jiran yoo ta'u, gama kaaniinis qotee bulaan keenya akka hongeef saaxilamuun kallattii hundaan carraaqqii guddaa godhaa jiran jechuun dubbatu. Qeerroo Walloo qotee bulaan akkas jechuun dubbatee jira. Hanga humnoonni shiftaa Amaara kun godina Walloo keessaa hin kaafamanitti yookaan hin oofamanitti nageenyi qotee bulaa Oromoo Wallootiif ni argama jedhanii yaaduun fafa jechuun dubbatee jira. Odeeffannoo dabalataan hidhattoonni Affaar qotee bulaa hiraarsaa jiraachuun himame. Godina Walloo aana baate keessatti hidhattoonni shiftaa Affaar qotee bulaa Oromoo baatee irratti kaleessaa fi dheengadda dhukaasa bananii akka turan maddi keenya madda nageenyaatti hime. Godina Walloo aana baate keessatti humni addaa naannoo Amaaraatti fi kaabinoonni godinichaa waliin ta'uun irra deddeebii shanee barbaanne jechuun gara baadiyyaa baate deemuun uummata bifa sodaachisaatiin akeekkachiisaa akka jiran ergaan irra deddeebiin keessoon nuuf ergamaa jiru ni addeessa. Haaluma kanaan hidhattoonni shiftaa Affaar qotee bulaa Oromoo baate ajjeesuu fi dararuu kana maleeffate guyyaa kaleessaa uummata Oromoo irratti dhukaasa banuun yoo ta'u loowwan akka ammaan dura saamaa turan har'as loon qotee bulaa saamanii jiraachuu maddeen keenya garasiirra odeeffannee jirra. Humnoonni Affaar kunniin aana baate ganda taa'aa yookaan ganda duwwaa 19 bakka addaa Imaanoo jedhamutti dhukaasa qotee bulaa irratti kan banan yoo ta'u loon 40 ol akka saaman dubbatu maddi keenya garasii gabaasanuuf laate. Akka maddi keenya gabaasanuuf laate jedhutti hidhattoonni shiftaa Affaar kun irra deddeebiin dhukaasa banuuf kan yaalaa turan yoo ta'u garuu qaamni ani mootummaadha ofiin jedhu keessaafuu kaabinoonni namni Affaar irratti dhukaasa bantan ija shanee ilaalluun isin ilaalla jechuun dubbatu. Garuu gaafa saamamnus ta'e ajjeefamnus nama nuuf dubbatu hin agarre jedhu. Akka halkan edaa qotee bulaan aana baate tokko bilbilaan dubbifne jedhutti hidhattoonni Affaar kallattii armaan duraa kan irratti xiyyeeffatanii jiran ta'uu irra geenye jira. Garuu uummanni keenya daangaa irra jiru sodaa guddaa keessa galee jira jedhu. Akkasumas qotee bulaan keenya akka wal quba qabaatuu fi waliif dirmatu ergaa nuuf dabarsaa jechuun madda nageenyaatti himanii jiru. Godina Wallagga Bahaa keessatti waraanni PP ilmaan Oromoo ajjeesuu fi
manneen qotee bulaa gubaa jiraachuun beekame. Guutuu gabaasa kanaa Abdallaan waan qindeeffate qaba. godina wallagga bahaa onoota saasiggaalimmoo galiilaa fi haroolimmoo keessatti ajjechaanii fi manneen ummataa gubuun ammaati mirga namummaa uummata Oromoo sarbuun uummata Oromoo irratti duguggaa sanyii raawwachaa kan jiru murni bilxiginnaa badii tokko malee ajjechaa uummata nagaa irratti raawwatu cimsee itti fufee jira. Murni bilxiginnaa naasuu lammiilee Oromoof hin qabne gochoota farra namummaa uummata kana irratti hojjetu jabeessuun uummata nagaa ajjeesuu fi manneen ummata sababoota garaagaraan gubaa jiru. Haaluma kanaan hagaya 13,2022 ona Saasiggaa magaalaa gabaa jimaataa keessatti qeerroo Oromoo maqaan isaa Sanbatoo Waggaarii jedhamu nama siyaasa kam irraayyuu bilis ta'e Oromummaa qofaa yakkoon rasaasan yoo madeessan qeerroo kan biraa Mitikuu Jargifee jedhamu immoo reebicha maarraan ga'aniin ajjeesanii deemanii jiru. Oduma wal fakkaatuun ona Limmoo Galiilaa ganda Mukarbaa jedhamutti hagaya 21 2022 manneen ummata namoota waliin gubuu fi manneen biroo immoo qabeenya hedduu waliin gubuun barbadeessanii jiru. Namoota manneen isaanii gubate maqaan isaanii Tafarii Fayyisaa manaa fi qabeenya keessa jiru akkasumas doqdoqqee tokko waliin yommuu guban Margaa Fayyisaa qabeenya guutuu fi boqqolloo keeshaa 20 akkasumas buna keeshaa 5 waliin gubanii jiru. Kana malees Qixxeessaa Gannatii jala qabeenya mana guutuu fi buna keeshaa tokko waliin gubanii deemuu jiraattoonni dubbatanii waraanni sirna bilxiginnaa kun ona Haroolimmoo ganda Uuchatti hagaya 18,2022 manguddoo tokko ilma keettu miseensa waraana bilisummaa Oromootittiin jechuun reebichamaa erga irraan ga'anii booda mana isaa jalaa gubanii jiru. Murni bilxiginnaa godina Bahaa Wallaggaa onoota garaagaraa keessatti ajjeechaa saamicha hidhaa fi dararaa garaagaraa akka meeshaa waraanaatti itti fayyadamuun ummaticha qabsoo irraa duubatti deebisuuf yaalanis itti milkaa'in jiraachuu jiraattonni onoota kanneen arraata biyyoolessaa Oromiyaatti himaniiru. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwatanidha. Qophiilee madda nageenyaa fan daawwachuu barbaadan Tiwiitara keenyaa fi yuutuubii keenya jala dhaqaa isiniin jecha akka waan nu waliin turtaniif galatooma.